Ashamaar kafuunee kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota Oromiyaa Global Media qophii keenya addaa har'aatiin waa'ee fayyaarraa dadhabuu onnee kan isin biraan ga'u ta'a. Qophicha qopheessuun kan isin wajjin turaan ibsaa gadaati. Amma dhumaatitti na wajjin turaan affeerraa kooti. Dadhabuun onnee yookaan immoo heart failure jechuun maal akka ta'e, sababoonni akka dadhaban onneef sababa ta'ammaa inni kan jedhu ka wajjin laallu ta'a. Onneen qaama orgaanii dhiiga hidda dhiigaa keessan qaamota keenya garagaraatiif raabsuuf tajaajilan keessaa tokkodha. Dhiigni ammoo oksijiinii fi wantoota biroo kan dalagaa qaama keenyaatiif barbaachisoo ta'an of keessatti qabatee deema. Wantoota qaama keenyaaf hin barbaachifneefis qaamota irraa fuudhee deebi'a. Onneen dalagaa ishee kana hojjechuuf cinaa yookaan immoo saayidii lamattii fi kutaa chaamparii afuritti qoodamti. Cinaan mirgaa dhiiga deebi'u fudhachuu fi sombaaf dabarsuu irratti dalaga. Cinaan bitaa ammoo dhiiga sombii oksijiinii itti guute fudhatee qaamota keenya hundaaf raabsa. Kutaan afran jenne ammoo lama cinaa mirgaatiin, lama ammoo cinaa bitaatiin argamu. Isaan cinaa gara tokkoon argaman waan xiqqoo akka arrabaa jirtu tan cufamtuu fi banamtu tan valve jedhamtuun adda bahu. Akkuma qaamota keenyaa kan biroo dalagaa ishee dalaguuf onneenis dhiiga karaa hidda dhiiga onneetiin yookaan immoo coronary artery jedhamuun dhiiga meeshaa onneetiif raabsiti. Kanaaf dadhabuun onnee rakkinnoota yookaan dhukkuboota akkasumas uumamaan sirrii ta'uu dhabuu qaamota onnee kanneeniin armaan olitti eeraman: maashaa onnee, valvii onnee, hidda dhiigaa onnee yookaan coronary artery fi kan kana fakkaatan keessaa tokko irraa ta'uu danda'a. Mallatooleen yeroo onneen dadhabuu mul'atan. Mallatooleen kunneen turtii yeroo dheeraa keessatti jabaataa dhufu yookiin haala dhibee irratti hundaa'uun yeroo gabaabduu keessatti mul'achuu danda'u. Inni tokkoffaan hafuurri nama hanqatuu, boraatii malee yoo ciisan hafuurri nama hanqatuu yookiin nama hargansiisuu, halkan erga rafanii booddee qilleensi nama hanqatuu yookaan ukkaanfamee hirribaa ka'uu fi qilleensa argachuuf gara fooddaa deemuu yookaan fooddaa banachuu, nama dadhabsiisuu, lukti keenya iita'uu yookiin fufuruu, dhahannaan onnee keenyaa ol ka'uu fi tartiiban dhahachuu dhabuu, yoo dalagni hojii irratti dafnee dadhabuu, qufa'uu keessattuu galgalam yeroo tokko tokko akkeen qufaa wajjiin bahu dhiiga makachuu, garaan iita'uu, dhangala'oon qaamota keenya irratti waan kuufamaniif ulfaatinaan dabaluu, fedhiin nyaataa gadi bu'uu, dhahannaan onnee yookiin onneen dhahatu namatti beeksisuu, dhukkubni naannoo onnee fi qoma gara bitaa fi ceekuu bitaatti namatti dhagahamu. Mallattooleen kunneen hundi yeroo tokkotti mul'achuu dhabuu danda'u. Namni mallattooleen kunneen irratti mul'ate hundi dadhabbina onnee qaba jechuullee miti. Mee dadhabuu onneetiif maaltu sababa ta'a kan jedhu gaaf laallu dhukkuba dhiphachuu hidda dhiigaa onnee yookaan coronary artery disease. Inni kun yeroo dheeraa keessatti coomni yookaan koolestrooliin hidda dhiigaa keessatti kuufamaa deemuu, dhiphachaa deemuu hidda dhiigaa onnee yeroo fiduurraa kan ka'u. Kuufama koolestroolii san irraayis fottoquun hiddi dhiigaa kun tasa cufamuu danda'a. Yeroo kana dhukkubbiin hamaan lubbuu namaa tasa du'aaf saaxiluu danda'u nama mudachuu danda'a. Dhiigni ititees hidda kaaniin cufaadhaan dhukkubbii hamaa san yookaan dhukkuba onnee akka tasaa heart attack namatti fiduu danda'a. Dhiibbaa dhiigaa yookaan hypertension. Yoo dhiibbaa dhiigaa qabaanne onneen keenya dhiibbaa hiddoota dhiigaa keessa jiran irraa aantee dhiiga qaamota keenyaaf raabsuuf dalagaa guddaa hojjetuu irraa eegama. Turtii yeroo booddee maashaan onnee yabbachuu fi dhawaataan kutaa onnee cinaa bitaa jiru akka bal'atu gochuudhaan onneen teenya dalagaa ishee akka dadhabdu godha. Dhiibbaa dhiigaa keenya to'achuun yookiin yaala isaa hordofuun carraa kana haalan xiqqeessa. Rakkina valvii onnee. Valviin onnee cufamuu fi banamuu kallattii sirrii yookaan barbaachisaa ta'een dhiigni onnee keenya keessa akka deemuu fi qaamota biraatiif akka tamsa'u tajaajilti. Rakkinni yookaan dhukkubni valvii kana miidhaan onnee dalagaa ishee haalan akka hin dalagne godhu. Kunis turtii yeroo booda maashaan onnee yabbachuu fi yeroo booda kutaan onnee cinaa bitaa jiru akka bal'atu gochuudhaan onneen teenya dalagaa ishee akka dadhabdu godha. Dhiibbaa dhiigaa keenya to'achuun yookaan yaala isaa hordofuun carraa kana haalan xiqqeessuu dandeenya. Rakkina valvii onnee yookaan valvii onnee cufamuu fi banamu kallattii sirrii yookaan barbaachisaa ta'een dhiigni onnee keenya keessa akka deemuu fi qaamota biraatiif akka tamsa'u tajaajilti. Rakkinni yookiin dhukkubni valvii kana miidhaan onnee dalagaa ishee haalan akka hin dalagne godhu. Kunis dhawaataan dadhabbina onnee fida. Rakkinni yookaan dhukkuboota maashaan onnee infekshinii garagaraatiin alkoolii baay'isanii dhuguu fi
dawaa garagaraa fudhachuun miidhamuu danda'a. Uumamni maashaan kun namoota tokko tokko irratti qabu rakkinnoota kanaaf yoo saaxilaman salphaan akka miidhamu gochuu danda'a. Uumamaan sirrii ta'uu dhabuu qaamota onnee yookaan contingential heart disease uumamni qaamota onnee yookaan valvii hiddi dhiigaa fi kan kana fakkaatan uumamni isaanii sirrii ta'uu dhabuun onneen dalagaa ishee haalaan akka hin dalagneef dadhabdu gochuu mala. Dhukkuboota biroo kan akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba baay'achuu hormoonii, xannacha taayiroidiin oomishaman, dhiigni ititee hidda dhiigaa onnee irraa gara sombaa deemu cufuunii fi hanqina dhiigaa baay'ee gadi bu'aa ta'e isaan dadhabuu onnee fidan keessaa ijoo kan ta'anidha. Maal yoo goonee dhibicha kana ofirraa ittisuu dandeenya kan jedhuu fi mallattoolee armaan olitti heeraman keessaa hedduu isaanii yoo ofirratti agarree mana yaalaa deemnee qorannoolee barbaachisoo kan doktorri keenya nuuf ajaju hordofudha. Akkuma walii galaatti fayyummaa onnee keenya eeguu fi tamboo yookiin sigaaraa aarsuurraa of qusachuu, sochii qaamaa yookaan deemsa ariifannaa, daakkaa, daansii, fiigichaa fi kan kana fakkaatan guyyaa guyyaan daqiiqaa 30 fi achii oliif yoo xiqqaate torbaanitti guyyoota 5 hojjechuu. Yoo dhukkubni hamaa ta'e naannoo qomaa fi ceekuu bitatti nutti dhagahamaa jiraate kana addaan kutuu qabna. Ulfaatina qaamaa yookaan hojja yookaan dheerina keenyaa ol hin madaalle yoo qabaanne ta'e ulfaatina san hir'isuu, nyaata sirrii ta'e filachuu jechuun fuduraa fi kuduraa nyaachuu, soogidda xiqqeessanii fayyadamuu, nyaata akka foon diimaa, coomaa, killee fi dhadhaa daran xiqqeessuu, dhukkuba dhiibbaa dhiigaatiif dhukkuba sukkaaraa yoo qabaanne haalan to'achuu, yaala isaanii haalan hordofuu. Kanaafuu kabajamtoota hordoftoota fi daawwattoota keenyaa fayyaarraa wanti isiniif qabannee dhiyaanne kana fakkaataa hanga sagantaa birootiin walitti deebinutti qophiiwwan Oromiyaa Global Media afaan wajjin turtii gaarii ulfaadhaa horaa bulaa deebanaa.